هاي هو تكبر يوم ولا هندي هاي ما عندك هاي 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 لا لا دي ما عندك هاي ما عندك أنا هاي هاي بس نديم ملانو نرتي جالتي مسانو ملانو نرتي بافتي مسانو ملانو نرتي جال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردتوتا في dhaggeeffattoota ani jaalaa kan jirtan gaafatanii fayyaadhaa jirru arrallee dhumdee jira gaa'ee kanneen amantaa musliimaa amantaa kiristaanaa amantaa waaqeffataa taatan hundi keessanuu ashamaa harka fuunee akkam jirtan ani gaafatanii wallaahi ilbillee nagaa qabna. Har'aan tana waan ajaa'ibaa takka waan nara deemu jiru jechuudha. Quba qabdan jedhii yaada akkuma viidiyoo irratti gartan. Miliyyoon duraan amata lama dura wal jaalannoo jechuudha. Ammaa miti amata lama dura jechuudha. Wal jaataa turre. Garuu san booda na dubbisti sirkiin illeedha. Halaas dhuftee jechuudha. Hoggacha rakaatullee naaf himtee jirti. Hootuun hin jeen illeeni. Ergasiin bira fidee san booda jechuudha manatti na duubaa kaameraa kaattee jechuudha sirkii jallee fuutee an sirkii mana dhisee hin deeme. Sirkillee akka nu uwwattee viidiyoo san gallakkifte ishiin. Silaan viidiyoo san dubbii tana miidiyaa gubbaratti illee baasuu hin feene jira keenya. Wallaa dubbii hedduu takka nama dhibduu hedduu takka namatti uffatu takka hedduu takka rakkadheen rakkoo akkasa jira. Du'aa naaf godhaadhaan isin jaa. Akkasitti deebitee viidiyoo san gallakkifte. Sirkillee akka nu sitti jaa jettee akka tumee biraa deemee jechuudha. Sana booda jaartiin jalleen gaa akkasitti karaa obboleessa biraa deemtee akkasitti anilleen ishiidhaa fi mucaa saayibaa tokko fidee dhaqee jechuudha. Hoguu dheenu inni illee kaameraa kaateetti taa'u jira qophaa'ee jechuudha. Akkuma isin miidiyaa irratti ol baaftanitti anilleen ol baasaa jechuudha. Halaas gisee dubbii itti himnu badiin tiyyaa jee kan badii fudde akkasitti deemaa jee ofirraa ijoollee wajjin isaanii wajjin nu ari'ee. Ammaan tana dhufne jechuudha achi. Tanaaf hojjamee miyyoo sunilleen asuma hojjee jechuudha. Ammaan tana gabbaate. Tanaaf hojjee ishiidhallee akka dubartii takkatti yoo ishii dhageesse haa gorsituu jeetiin fidee jechuudha. Maaliif dubartiin teenya wallaahi akkuma harmi ishii gadoo rarrootti qalbiin ishee illee gararraati jedhani. Angaruu waan gocha dilaa kana hunda ifirratti hin eegne. Tanaaf jecha ishiin mee haa gorsituu telefoona ijallee fuutee amma telefoona ishiitiin viidiyoo isin himaru jira. Viidiyoo kana yoo ishiin daamijjootte yoo silkii harnitee irraa fuune akkasitti isiniif gallakkisaa jechuudha. Garuu uun jaatti yoon ka'ee dhahee ammas waa godhe warri biyyaa mallaan jaa ishiin tun nama gandaati. Mallaan jaa jeetiin xiqqoo waa hedduu yaadee jechuudha. Telefoon sanillee irraan fudhannee dhiisee jechuudha. Jara keenya wallaa waan hedduu takka nama aarsaa takka. Tanaaf hojjamee hundi keessanuu du'aa inni godhan isin jaa kaameraa hadheetiin eegaa. Bifuma kaameraatiin waliin erga hundaa'u isiniif hima jara keenya. Takkanaatti gaa loo hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya kaameraallee haadhatiin jira. Baay'ee waan kanaa bifuma kaameraatiin gaa waliin erga hundaa'u isin garsiisa jeeti. Atilleen ni gorsita. Yoo isin si dhageessee telefoona kiyya naan kan taate sanbata jechuudha kan itti irraa fudhadhu naatu beekaa jechuudha. Assalamualaikum. Kamu nak ya? Ya. Ini. Kita. Ini jinnya. Sumaya nanda. Masya Allah. Ya berarti ber. Hai. Ade, wambere dari itu kamera itu. Nabi yang gitu bang. Memang tana wani siga udah jira. Memang tana naga mati berarti.
nagini jiru jechuudha. Waa wal gaafatan kana waan nagaa wal gaafatan dhiise nagaa ishii gaafatu waan dhaabete egaa akka isheen itti bulteen jiraatan naaf gartee ammaan tan gisee kan ta'u jabaa reenu obboleessuma gaariidha. Waan nun jechuun oree gartee Argeen diree. egaa dalleen akka dubartii akkatti laalii gosa nuti dubbadhu gaangaroon asitti akkam fedhe godhuu ishii hin wallaalle hin danda'asi. Garuu warri biyyaa sun qofti ishiin nama gandaate jechuudha nama gandaa iyyaati. Maal naan jaanii jeetii yaadee waa hunda isin fuudhee jechuudha obboleessa bira isin geessee obboleessatti midhaan mijjee kaameraa haatee waan ta'an haasee ifarraa nu aaree jechuudha. Garuu ishii sun hin dubbatiin jiruuni silkii xiyyiinarraa fuutee osoo callise jiruuni iddoo san martee gallakkifte. San irratti jechuudha amma dubbiin haga biyyatti illee deemuu jirti jechuudha. Antanaaf jecha nama ilmaan guddifate jiru tokko akka ijaareen ijoolleen ilmaan kiyya dhiiftee narratti dhiiftee ilmaan kiyya adda facaanee ilmaan kiyya kophatti hafullee hin barbaadu jechuudha. Tanaaf jecha gaafa duuti telefoona hayyallee harkaa qabdi waan daafuu akka nagaa narraa fute jechuudha. Deemtuun si biraa teessu takka si bira teessee adda argattu takka mana hayyessi jechuudha. Sumayyaa. Siifin mandura biyya wal jaalachaa kan tanas dhuftee kaameraa kaattee biltii namaa diiguun maal faayidaa ishee qabdi? Faayidaa akkatti naa qabdamu. Faayidaa biyyattii Akkatti wal kan hin jaalachaa bareedu turre. ni beektaa? Xiyyeeffadhu yoo mandura wal jaalachaa turtanii isin fuudha ilmaan gabaa ammaan tana wal jaalannaanis hin taatu eeginni ilmoo dhalee jiraattee akkuma obboleessa kan ilaaluu qabda malee badii guddaa qabda viidiyoo irraa martee gallakkifte minaamin jechuun jawwaalaa sirraa bootee akkasii san badii guddaa qabda. Barbaadaan irraa. Akkanitti qilleensa kun hundi agaruun barbaada jeeti wanta isaa viidiyoon irraa mare. Egaa irraa martee gallakkisuun qabdu reegeedha biyya wanni gallakkiftuuf rakkooleen jechuudha. Haadha markan inni gallakkisee jira. Akkuma inni itti jiru kana markan inni gallakkisee. Ati gaafa biyya irraa dhuftu san isaa si fide. Isaan na fidee Akkam jee si fide. biyya wal jaalachaa turre biyyatti illee naaf dawwala egaan as keessa dhufallee naaf dawwala. Ayyee isaa si fide jechuudha namaan. Eeguu inni si fide sana haadha mana isaan garreete maratti. Haadha isaa kana boodan arge. Egaa agartee viidiyoo irraa martee moo osoo hin argine irraa marte. Viidiyoo agareetiin irraa mare. Dubbii wanni irraa martu bultii isaanii diiguudhaaf irraa marte moo maaliif irraa marteedha? Haadhi gamtuu yoo jirraa mare mare. Akka inni na fuudhuun barbaade. Kannis booluu barbaadde. Akkasuma san sirrii miti isinni ilmoo qaba jaartii qaba bultii namaa diiguun hin bareeddu dheerti taanuu hodduudha ta'eerama yoo barbaadde jechuudha. Dheerti birin lafa hedduu hodduudhaan seen jaa. Abramman tana anta jenne abramman Biyya tana gaafa kaatana keessatti. dhageeffadhu anta kaanuu wanta ni dha. Lama. Haaratiin jiru wallahi haaratiin dila kana hunda irraa qabee hundaa jiru. Carraa hundaan sidii seenaa dheere. Sidiise Eegaa. ati bara na gaafa ijaa naa bara mana keessatti bara mana keessatti. Nama akkamitti Keessummaan biyya na kabajee ansi ajatin kabajee mana keessatti fi dubbatu. Wanni kabajaa. Gisee gocha kanaa kan daleetu akka hime maal jedhama. Kabajaan na fide maal kana tomare. Maraatuma annama Bultii isaa diiguudhaaf viidiyoo irraa martee sagantumaa isaa diiguudhaaf irraa amma gitana kan dhufee fi fuudhaan dhumne. Ati amma deebitee gisee amma gocha kanaa kan daleetu jira keenya. Biyya maal si fakkaate akka dubartii akkatti yookaan bireessan qabdu yookaan wanni hin qabdu. Naatu dalage. Abiraan darbullee duraa wajjaataa turre. Haa osoo si janaajanii biyyataan kan si fidu ta'e. Egaa ilmoo Dhuftee haadha fi gartee haami akkamitti isheen gocha kanaa hin daleetu. dalaguun waan qabdu ammaan tana alaa hulli jawwaala isaa kanneef. Jawwaala isaan kanne. Jawwaala isaa kanneef Jawwaala isaan atillee kanne. fuudheetiin bakka dalagaa si geessee na bira teessee dalagaa seentee Ilaa dalagaa nangeesse. seentee. Nangeesse. Akka biraa Jawaalaan kan Jawwaala isaan kanne. jawwaala isaa Naaf kanneef. nangeesse. Amma waan hundaafuu eeguu bultii isaatis diidee waan hundaa miti jawwaala masaa kanneef. Alaas na bira si fuudheetiin sindiyaa dalagaa si geessee na bira Ana teessee deem mana akka hin boo. Naanis hin deemin.
برمان ده أنا حسن بودي برمان هذا ما أنت تقول يو أكل فرنسا بس خلاص خلاص أشيء أما أنا كبجال yang gabdo. Anak nak kabajal anak tasbih ada. kabajal sini kabajal lakin garu tu telepon kan. Maji cedaga. Telepon kan. Maya kali kan ni mama jawala anu maji jawala kan. Lah telepon kan udah. Jawala kan ni anu maji. Kan udah jawala. Jawala kan ratin sama mel. Ma jawala kan ratin sama mel. Ati kisi mana mat utte jawalan kanu utte jawalan radite video tanam mas marte galak Yang itu tu kan kan. Memang terbaik. Jawala ya saya ante dedi dia jawala tu mana nak. Ini jimit ya. Saya Ini segar ulan dia untuk kamu jadi cedaga. Akka juga mau pada mikirnya. Akka di mau tapi kamu sepeda di bulti nama tigu kamu sepeda di itu lawan tu dudai sama lelap di. Lah, so dah pun tahu nak tiada kita ni biasa kata orang jenis jenis jual. Naya tu ni biasa kan segala tu ni biasa. Biasa wan kan nak dalam bujur mana. Kalau zaman dana san tajara lah, zaman dana mata jirti. Zaman gol jala curta. Ni agas food dalil mau kaba. Sanwan teh juruk jawala sakan nivin sinja. Yo kan nivin ada. Aku beramal isim bakmudaran senjati wajarati namanya curah jiranya nama hun adama aman demu kajara ma demu curah. Jalan tu deh aku tu kajara ma demu. Aman tu nah sebab aku tu nah ifin kau jalan. Garu betul kena kan dia dedi biasa ibu tille yam. Kau tu aman tu nasi nggak dedi deh. Gisi akan aku tapi dia jadi hara hana maka nabar lesu tu. Wan fakotu taka wan itu dah nulilin manunja. Wallahi aman tu nah ni. Hordatuna iya bajinan akan jadi aku membiarkan. Orang dua nanti bahasa primale buat hana takka video wajinde ini tu aja. Dikasih nanti buat. Gizi emas gocakana hana kabar deh gabbe. Namnum tunu malanja di sini makan apa lesedi. Usul jalan tane makan apa lesedi. Wani aku jam tu. Gas belai sungkap tu semua iya tanya kan dia mau jawab sakan ni video saya yang mana belai sih dia. Lah jawala Dia untuk kasi cerita tu mau jawab lagi sakan ni. Video na haka silkin isi berarti. Video saja usuna ninggaran haka namu arge. Ha. Dia betul kan deh di mana kata tinggal. Perkara hanam ko berdoi. Lah jawala kan nama tanah. Anak mata aja jawab ni. Anak mata sudah pada jawala nara kan iya kali. kan. Kan ni udah halas. Jawala kan gitu. Ayah mau jawab kan ni. Aman dah menjawab aku jadi anak furi. Tetapi aku itu pernah aku anak itu biar. Tama aja jawab kan. Senang tak? Orang kasih bahasa kan cara buat Himbo. marat tu ini mau marat tu biar dia mau mal jawab. Jawala. Jawala kayo. Ah yang mana nak kaya? Pun kemana kau sana ke dimbas. Minta kau. Himbo. Aku minta. Himbo. Kayak mana nak ada jan? Ini mana aku dia nara dia kaya. Oh jana. Lah himbo. Kayak jana. Himbo itu timba. Hai kau. Himbo. Aku mana ni bola itu. Hai. Itu kan ini. Kayak mana ada jan? Itu timba. Hai kau tak dapat jangan bola itu. Kayak mana ada jan? Ada timba. Hai kau hai. 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 Lala di rumah dah. Kayak mana nak ada jan? Kayak. Himbo sini himbo. Itu berapa kali nak? Kalau menara diam. Takkan bahasa. Takkan nanti orang itu tapi ekor itu tak hanya aku mesin nanti aku tinggal tadi. Mijon asyik bau yaitu di dia curah telepon aja le raput dia jera. Kalau kan mijon tu kita lalu jual dah pakai. Buat yajatin harga apa tu curah. Indi mau tiap cerita curah. Wallahi di najis curah. Wallahi wan hujud tak nama arsa wan hujud tak gerana wallahi ibtahan itu imsa tak. Tanah cuman dah mijon fute gadim bate demte olte imbe ini. Jera hanya wallahi berarti minggu usunten anak kumai betan. Duranis berarti minggu aja tu nama gorso tak kau curah. Gaji amat debite nama hamana bote kucakkan anak dari itu. Wahid juga kan teragamu jera. Tanah kocaknya wanin irage hundau video isini marah. Yo tendem curah. Video hanle isini galak kisah sekali jadi rapor yang jera tanah le khasa. Takkan hati sinja rage betul ta. Duai kurang ada amma video beratin web debut. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.